الشمع أركفوني هردفتو تافيك بجمتو تجان ديكوتي كم بيه كيسا كم بيه على باكي جرتي تنكيني وكيسني فبايت يجا هرتا إدو بريدا ويتسريت أجرسيسا عند كيسا نمو ندو كاتا كسمس مو فيديو خنا وروني داوتا لايك شير قلتون دقتناي إدو دقا هدو بريدو ويتي بايه كان نماتي تولودا دقا دبچو فدو ودو إدو بايه بريدو دا مزراج دما مزراج دما إدو بايه إدو دقا ربي بايه بريدو دا كان نماتي تولودا كان يرو درب ورا بجالا بايه بريدا ويتي بايه بريدا ممكن سا كتدسنا بيد شمبرو تجرا بطا منها تجرا أكون واسكيسا بحال دا كون بطا دا مو ماري ساتي وانا وي تجرا وانا سامبيكو اني بايه كان ددس دبجد نبات تولا دغا واكاي بايه بريدا garuu gaxarii keessa jechuudha wannichi gaxarii keessa jechuudha wannichi garuu yaa rabbi nama waan way fa'aa jira dhugaa gooftaa maal akka beeku ani silitti agarsiisa mina dhugaa kunooti iddoo baay'ee bareedaadha mukkeentu jira mukkeen gurguddaatu jira dhugaa rabbi dubbachuu fi tamaratu jira tamarri kan gadi bu'uu ga'e amma kanuma dhaluu ga'e jechuudha tamarri kuni baay'ee das nama jedha iddoo baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuudha fi baay'ee namatti tola jechuudha mee daawwadhaati hanga dhumaatti jechuudha kun achis warra dhiirati baay'ee kan bareedudha dhugaa kan namatti toludha akkasitti ol ba'aa jira kuni sirriitti agarsiisa mukkeentu jira kunoo kana jechuudha lala tamara gadhaluu ga'ee jechuudha kunooti baay'ee kan namatti toludha jechuudha dhugaa rabbii immoo daraja ol ba'aa jira jechuudha iddoon kunis iddoo isaan ta'anii baay'ee kan namatti toludha kun immoo ijoollee maalii biyya keenya fakkaataa ijoollee maalidha ayyuu maqaan isaa annaa biyya keenya fakkaata dhugaa rabbi baay'ee kan namatti tolu dasnoo jedha mana ajjeerraa citaa biyya keenya fakkaata bani jechuudha innaa jalatti immoo barcumaatota jira barcumaatota jira baay'ee namatti kan toludha jechuudha baay'ee kan namatti toludha dhugaa dasnoo jedha gara fi dubbachuudhaaf nu laala baay'ee namatti tola jechuudha dasnoo jedha iddoo kana jechuudha baay'ee dasnoo jedha dhugaa namatti tola iddoo kana taa'u jechuudha baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan dasnoo jedhudha dhugaa kana fakkaata jechuudha dhugaa rabbi kunoo ilaalaa asii achi sirriitti gadi agarsiisa kun hundi isaa caakkadha jechuudha wanta ammas ilaalaa jirtan kuni hundi isaayyuu caakkadha ግን hin bareeda baay'ee isaa bakka baay'ee ደስ nama jedha jechuudha walumaa galatti amma dukkanaatis jira baay'ee mul'atu dimum jedhaa jira natti fakkaate malee baay'ee bareedadha dhugaa iddoo bareeddu dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha akkasii ijoollee immoo akkanatti maamadoo akkatti sin bashannansiisuu siniifaa kennu siniin jedha walumaa galatti bardaafota fakkaata ijoollee kun garuu bardaaf miti maaliif akka ta'e hin beeku kun achi akka laaltan kun hundi isaa tamarumaan guutamee jira kana fakkaata jechuudha nun ala jala saay wantoota kanaa kana maal akka ta'e maalidhaan kun garuu wani sanaan gallee kun tamara jechuudha hin beektanii akkas fakkaata dhugaa kun laala kana fakkaata gaarri isaallee kana fakkaata gaara qaqqaba asitti kunoo maamadoon kiyya kisiima hundaa na bashannansiisa maamadoo akkatti sin bashannansiisu rabbi sin yaa kennu sin jechuu jaalladha hunduma keessanii gaa maamadoo akkanaa kan argattaniitti ilaalaa kun ijoollee maalidha kun ijoollee sila bosonni maalidha karakkaraa waa wayii fakkaata ijoollee na kun hundi isaa tapha na gama sayyoo laaltanii kunoo laala
Tunju garuu hurufa badheedha. Marwaati wanti hunduu hin jijjiira jechuudha. Hurufa badheedha garuu. Kunuuti ilaala agartanii akkasitti jira. Hundi isaatu hin jira jechuudha. Warra garas immoo warra dhiyaatu jira. Inni dubartoota. Heemaa maalii sin jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Iddoo bareedduu. Muka kana bardaafii biyya keenyatti hin beektu yaada. Kun bardaafii biyya keenyatti jechuudha. Bardaafii faranjii jennaan biyya keenyatti isa jechuudha. Kun heemaadha jechuudha. Yaa xiqqoo maaliif amma waan galgala ta'eef baay'ee mul'atu dinii jedha. Kunniin immoo maalidha? Kun maali isa garuu biyya keenya jiran fakkaata wanti kun. Abdii sama kana guddataa. Amma immoo kanaa gadi dubartoota jira silaa sinitti agarsiisa booda sinitti agarsiisa.